هذا كاس والجماس لا 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 أو غلطهم يا أو ما شاء الله. Ngoyin marakon gabashir sinzi. ناس أبوه ليه كدران بير ما Kadu fujiru fakti Rabina karsi sehedeoti Kanine targe abjuni Rabina tingo dudugani warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Har'a maaliin nu dhufee jechuun keessaniin oolamoonni har'a isin dhufeen waa'ee fannistuu dachaas humnaan hin galchee tara meeqa gaaratti itti dhaqee tumee harka hidhee miila hidhee cafaqee humnaan galchuu dadhaban. Nama meeqa taraatti ol dabranii birraa tuubjii tara meeqa taraatti ol dabranii humnaan galchuu dadhabanii hanqa waan hin manaa beebsan naafittan hin galu jeedidee muratee kutatee achitti calcee hafee gizeenii fi mijiyyoo argu mijiyyoon dhuftee argee mijiyyoon wal haa barreetuun hedduu takka gammadee fannistuu gammadee hoflee seeqee maashaallah hedduu takka nama gammachiisa gizee akkanatti gammadu. Mee daawwattootaa fi hordoftoota kiyya gizee inni mijiyyoo argu mijiyyoon dhuftee gizee harkaan dadooytee ol ka'ee inni dachaas ta'uu dachaasisee gizee inni ol ka'ee mijiyyoo argu mee hanqa inni gammadee hanqa inni hoflee hatakkaa hoflee hin beekne torbaan meeqaf deemaa hatakkaa hoflee hin beekne hanqa inni gammadee mee kan waliin ilaaluta gara viidiyoo. Tambadni. Ensinzi. فنس محمد Ensinzi. Kuru magala menani. خربان محمد يا خوزة اسمه نبض Ensinzi. محمد المولودي Saniifuu gizee mijiyyoo argu hedduu takka gammadee ifiifillee gammadee namallee gammachiisa. Hanga mijiyyoon dhufte hanga dhalaan inni barbaadu isa gaaratti tireetee hanqa isa bira dhuftee isa harkaan tuyte isa dubbiftutti amanuu dadhabee. Erga isiin dhuftee harkaan tuyte booda amanee dhugaa sa'uu adda baafatee hara manaa deemanii wajjin galan. Maashaallah hedduu takka nama gammachiisa. Saniifuu dachaasilleen hedduu takkatti dararamee hedduu takka jala laffee hedduu takka gaara jala dhaqee jala deemee jala laffee tumee dararee ifiifillee dararamee galchuu dadhabe. Akkasitti waan inni barbaadu fidee fi manatti isa galche jechuudha. Haa galatoomanii isaan hundinuu an akka mataa fayyatti hedduu takka natti tola wallaahi akka nama takkatti hedduu takka nama gammachiisaas hedduu takka namatti tolas. Fannistuu baga rabbi si gammachiisee baga gammaddee baga rabbi gaaraa si galchee baga waan barbaadduuf rabbi si milkeessee. Isii si bilfattee gaaratti si dhufte tanallee rabbicha isaa si haa haffaluu fi hedduu takka nama gammachiisaa laa kulliyaan. Warreen fannis akkam ta'e maalirra ga'ee haala akkamirra jira wayyaa himuu wayyoo inni jettanii hordofuu jirtan hunda kaasanuu galatoomaadhaa baga rabbi isin gammachiiseen isiniin jaa. Dachaas birraatu hedduudha ijoolleen warreen jala laffaatanii akkanatti wajjin cinqamtanii sossobuu jirtan kun hundinuu baga rabbi isin gammachiisee walumaan baga rabbi nu gammachiiseen isiniin jaa. Inni mana galumaafuu baga rabbi isin gammachiise. Mana galummaan tunu gammachuu gaara san keessaa hafee mana galummaan tunu hedduu takka nama gammachiifti. Saniifuu baga rabbi isin gammachiisee baga rabbi illee nu gammachiisee. Saniifuu hunda kasanuu galatoomaadhaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaa anaaf gammachuu addaati. Maaliif yoo ta'an kalas kana booda Maammadii wajjin gaara keessa rakkachuun guyyaa irraa dhumaati. Akkasii isinilleen galatoomaadhaa warroonni na wajjin jechuudha cinqamaa turtan hunda keessanuu hedduun isin galatoomfadha.